الحمد لله الذي لا أول لوجوده ولا آخر لجوده. الصلاة والسلام على نبيه وجنوده. ثم الحمد لله الذي لا أبغي به بدلا، حمدا يبلغ من رضوانه العملا. وبعد باليقين إني أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق معلوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان. وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجده والآل والصحب دواما صرمدا. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، أيها المجتمعون الكرام تحت هذه الغرفة المباركة، وهي غرفة أظن أنها يذكر فيها اسم الله عز وجل، كما قال الله تبارك وتعالى ناهيا عن مسجد بني على غير تقوى الله عز وجل لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. hawaasan kiyya babbareedoo katika guddaa kan sumayyoota kan bilaalota kan abbaa booraa kan abbaa adii kan abbaa diimaa baga har'a geessanii isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Wayalii bihi asumaan dhaamsa abbaa booraa gajalan osoo abbaa mirqaansaa yookaan abbaa bashannansiisaa jedhanii gaarii. abbaa booraa jechuun maa waafaqa suuratuhu kalaamahu wa tahadduthahu, haasawni isaatiif suuraan isaa wal hin fakkaanne suuraa kan kee akka haasawa kan keetii sanii bareechisii jedhaani sin fakkaanne maaliif jennaani obboleessi mastaawoti obboleessaati jedhanii miyyama kanama akkana miti. obboleessi mastaawoti obboleessaati namni kalimaa tawhidaa qabu waliif mastaawoti keessatti of laalanii fuula irraa of hin kaasan waan hin taane yoo namni namarratti argeetiin jedhe obboleessa ofii irraa kaasa. Kanaaf ijaal suurataka muwaafiqan likalaamika jennaani suuraa kan kee haasawa kan keetiin wal fakkeessii jennaani. Isatti aansuudhaan wanni warri asitti argamtaniitiin jettan wallaahi maasha Allah ربي نسنها جالة سنراها جالة. مع العفو نصحا لك يا حبيبي، نصحا لك لا لغير ذلك. نصحا هم براتي في متين يفهم. بنات مايكي ربتي أبا بورا هل من تفات؟ Abshiru inshallah bar ustaaza kunillee nama bar rabbitu uume waan ta'eef nama waan ta'eef kan laallamu suura osoo hin taane keessa mucaan kunillee Afrikaadha naannawa Beenshaangul Gumuzitti dhalate kanaafuu abshiru itti fufa yaaduma keessan. يا سلام يا سلام ما زال أنا تقول باقي ندرب بيته والله أنا ما صدقني. هيا ندرو من جد haasawa kan keetiif suuraan kan kee waliin fakkaanneef malee waan biraatiif miti jabaadhattuufi baga rabbiin guyyaa har'aatiin isin gahee hundi keessanuu xiqqaalleen guddaalleen dhaamsa tokko yookaan lama wayii isinii dhaame isinirraa bu'uu barbaada waan daqiiqaa 5 hin caalle keessatti. Suni maal inni jennaan bakki jirtan kun bakka kabajaati, bakka ulfinaati, bakka jaalatamaa, bakka sadarkaa qabdu. Maaliif bakka sadarkaa qabdu taate jennaan li'annahaa yuzkaru fi ismullah maqaa rabbiitu keessatti dubbatama. Bakka maqaan rabbii keessatti dubbatamu bakka kamiyyuu irra caalti. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa gaafa munaafiqni biyya Madiinaatitti masjiida keessatti sahaabaa fixuudhaaf meeshaa waraanaa keessa qopheessanii masjiida ijaaraniiti. Ergamaa rabbii akkanatti masjiida ijaarre rasuulli gaaf jalqaba Madiinaa gala wanti isaan jalqaban tokkoffaa masjiida ijaaruudhaan jalqaban. Isaan masjiida hin jaallatu. Masjiida akka ajaa'ibaatitti jaallatanii masjiida ijaaruudhaan jalqabanii jennaan waan munaafiqni biyya Madiinaa keessa jiran masjiida ijaarteet achitti sahaabotaa fi rasuulallee achitti fixuuf jecha
كوتو مسجد كينات وصلاة تجراني منافق يجون ما يظهر الإسلام ويبطن الكفر منافق يجون نما إسلام ما ملفتو كيسة وكفري قبط قران نساء كيسي وان براياتو عصي نساء في فل نساء إسلام فكات فن نساء إسلام فكات يجان نجنا من ذلك يا رحمن اتيامني جنان ارغم ربي صلوات ربي وسلامه عليه قلبي نساني فيالتي دا بقى صحابتي مني لين اتصال الناجرنيني أغنتي ربي سبحانه وتعالى كما تعرفون ذكر في سورة التوبة على المنافقين وأحوالهم ومكايدهم وكيدهم ركو إسان قبني في حالة ونسان قبن سورة توبة كيست سورة توبة كوام منافق فيهم من الدنجين جلد سورة توبة ربي سبحانه وتعالى وابا كيست دبته لا تقم فيه أبدا جدين إن أبتي مسجد سنكيست أبدا أبدا إن أبتين جدين لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه مسجد صدى ربي رتجارمته كما يقال هو مسجد قباء مسجد قبائتي مسجد سن مسجد صدى ربي رتجارمته الرما يوكان الرحقة أتي سكيس رابطتي أتي سكيس صلاتتي مسجد قبائي كيس رجال ديروان تجرى ربي الله ديروان تجرى جده namni surree godhateef rijaalan ta'u surree godhatuu dhabeef nisaa'an ta'u maal jedha rabbiin rijaal jedha bakka hedduutti rijaal jedhee dubbate rijaalun laa tulhiihim tijaara walaa bay'un an dhikrillah dhiira jedhee dubbate wallaahi dubartiin illee rijaala jedhamti hujiin jara yoo rijaala jara godheetiin jedhe ka sumayyata Ammaar akka sumayyaa haadha Ammaar nama seenaa guddaa galmeesse osoo rijaalli hedduu ta'uu seenaa guddaa duniyaa kanaaf galmeessiteetiin jette sumayyoota keenya hundaa sumayyaa haadha Ammaar rabbi haa taasisu waan sumayyaa haadha Ammaarii kenni rabbi isinii haa kennu isiniin jechaati achi keessaan dhaabbatinii masjida Qubaa'aa keessa masjida sodaa rabbii irratti ijaarame san keessa dhiirawwantu jira dhiira qulqulleeffatu jaallatantu jira rabbi namootu warra qulqulleeffatu jaallata kana jechuun من أقدار الظاهر والباطن نجس كفريتي في نجس شركيتي في نجس قباء الرالين كيسا في قباء اللي ورقل كل فتن جالة ربي سبحانه وتعالى دبته واني كان سيني كاسو بربادي في غارين قرآن غارين دعوة غارين دعائي مسجد صدا ربي رتجارة مساني اللي انسر وانجروا في مسجد فكاتو جيمو مسجد صدا ربي رتجارة مسان غارين كانان ألا غارين أجنا كبي أسنا كبي غاري فورا هيروما غاري جاللا حقيقة نسا غاري جبا غاري تكوما إلاني حقيقة نسا غاري ديغما غاري فورا هيروما إلاني حقيقة نسا غاري كيتي والفوري أچي والديغا بر إنغين نيشن نغار بي أچي والديغا غاري بركان كم نيشي تمري وفي فتو ملي ساعتي وفي قبو ملي حالا فبا مسينا إساني دبتني حالا فبا كيسن جبيسة دائران كان إجولين حالا فبا نسي إسلاما بي مكين هنا أچياته waan jarri jettu afaan kiyyan hin qabu bira dabritee haadhaaf abbaa ofii arrabsiti haadhaaf abbaa ofii waan hin taane jettiin haatee akkas godhi jetti a'uudhu billaahi mina shayxaani rajiim afaan kiyyan hin qabu hima jira namni garee san keessa taa'u wallaahi rabbumatu isin mokkorii namni garee san keessa taa'u yoo jiraatan imtihaanan ba'da imtihaan mokkortii irraa rabbuma si mokkorii yoo jiraattu taate namni akkasii hin jirtallee jedhee yaadu rabbumatu si mokkorii namni akkasii yoo jiraattu taate waan si dhaamu warri fuula qulqullaa kunniin أظن أنهم جاءوا من هناك توبة ربي سنة هديبو هرأرى فولا كيسن سترداتي ديبي آخر مركز القرآن ديبي آخر غير الدعائي ديبي أبقى خيري هنگا بقى هنگا نمني لفديتان سربيتان هنگا نمني سرب هنگا نمني والأرب ستان نمني أكثي يجراتان اسكيس العل هنگا نمني رافيق فيدن هنگا نمني وان هنتاني هاسا ولي هاسيتان هنگا نمني الربني سا أدبر أبولي أدبر أبدن أخي نمني أتشجر سنة كوان قوتوني سا أفاني سا نقا هنقمنيتي يا أخي سبحان الله أكوان الربني سا استنجان قمنيتي وكان طهارا قمنيتي يا أخي كناف أو بدأ سيدة شاوة كانت سنين جاتشو فيه كوني غري صدا ربي رتي جارمي تاكا جد سون يموتو مسجد الضراري سني كونم مسجد الضراري مغارين جاللاك سنبنتن سوني مسجد الضراري يچون غري ركينا في جارمي نم ركيسو داف تنكا داف ركو داف تعبي داف غري جارمي دا كان بيكا تنيا دارو غور سني تلنا هيما
إسافي إن شاء الله. بكنا وباء لقيتني والله وباء لقيتني ساعتي كيسن ساعتي ربين إسني كني ساعتي ربين إسني لا في سيف فراغ إسني تايسيت جده فاستمعوا إلى ذكر الله عز وجل. قرأ قولي ربي أجيب فدا، قرأ ذكري ربي أجيب فدا، قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيب فدا، أجيتين كلام ربي بها قال ستولجت ولا في روما ستولجت دلقات ستولجت سي أديم سنقمني أديم ستي قودي سي أكاتا التنياتين وقم بين أكاتا التنياتين ودو سبرسيفت سي أكاتا التفوت وفكاتا التهيرم سيفتم بين سبرسيفت. شريعان إسلاما وأنا كان نمبر سيسا يا جماعة. أناف بالله عليكم ربي صداداتي والقرص سابق كان تاني الراول دجاسة ذكري ربي بائسا أسقبا تاو بيتشان قفتي قهان تاو أسقبا بلون بيتشان قفتي قهان تاو أك ربي سبيكت أكات اللي فرقه في بيتوت حالا ربي قبسين قبون حالا نمني تكال لي قبسين قبنين اذكر ربك كثيرا ربي كان كي يروح الدو ذكري بائي ذكري رامسي يا خطمراه وعلم قباد وعلم قباد خطمرات رامسي خطمرات وعلم قباد نمني وعلم قباته نجح والله هنا فولا نجح بها بعد تقواته تقوى في صبري في شكري وانكم صدين غرغرين باتو جدن اكما حيوني وكانوا علماء الاسلام جدني الصبر يدن مر اوله واخره احلى من العسل وبالصبر تبلغ ما تريد وبالتقوى يلين لك الحديد. أبسا جلقم نساء حتى جدن ني حتى أبسي جلقم نساء ني حتى صبري جلقم نساء ني حتى ركو سمود ترت أبسو خيري كيست أبسو آخر رسام دايما عالمي آية جدن بكتون إسلاما آخر أبسا دايما عالمي آية جدن. أبسان بكيات دني جيتان أبسان أنا غروم سالو جت رومون ما بكيت تبيتني سين مالا غروم سكون دفين ألون ترانا فكاته غروم سيجوني وري جلك باف يرو جلك باتي بدل ويجانا نمنا فان كيس نيجالو وري يرو جلك باتي بدل جلك بيو كان تك كجري قالو غروم سيني نكبي خينيا ستي أبسان أنا غروم سالو جاجدان كان جيتشون غروم سيزون هنتورا بو والله هنتورا جدان hanga haati eeggachaa turteen beeytanii mireessin dachee Oromiyaa keessa dhalattan na fakkaata. Namni dachee Oromiyaa keessa dhalate farda yaabbachuu, horii elmachuu, harreetti fe'achuu, qotiileedhaan qotachuu waan akkanaa kana beeka dachee Oromiyaa keessatti namni dhalateetiin jedhe hin beeytan jedhee yaada. Hin tura waan ta'eef namni obsa qabu isayyuu eeggatee teenyudha jechuudha. Akkuma san obsaan bakka yaadan gahan jedhan. Obsaan bakka yaadde geette wallahi yoo sabbarte bultii jaaladhattee garantaan taftaf jechuu baatte ariifachuu baatte jarjaruu baatte hojjette rabbiin sitti ijaara bultii barakaa qabdu bultii tartiiba qabdu tankiina qabdu sitti ijaara ilma barakaa qabu rabbiin sirra buusa sirraa baasa waan barakaa qabu rabbi sifaaya yoo jarjarte mootu ka barakaan qabne ka inni qiblaan beeyne ka qiblaan isan beeyne garee san gubbaa taa'ee wacuu achi kiiloon qabni rabbii fi ilma namaa biratti illee kan haadhaaf abbaan ilmi keenya biyya akkanaa keessa nuuf jira ofillee jijjiiree nuufis jijjiiramee waa hedduun jijjiiramee biyyee dachee kabajamtuu fa'a keessa jira harama rabbii fa'a keessa jira achumaan beeytii fa'a xawaafuun isaa hin malabii jettuun halkan irriba dhabee mataa jawwaalatti hirkisee osoo dhalaa waliin hobobsu akka re'ee gara hin qabne lafti itti bariiti akhi lafti itti bariiti. هذا ليس فيه خير لا خير في كثير من نجواهم جديم ومتى كان أنا فكيس ربين هدوها سوى إساني كيس خيرين هنجرت مالي الجنان ولا تسمعوا من مقالتهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسوى إساني الرا خيرتي ولا ججوا فيه همتو الرا والأوه نجيتوا حسوى إساني الرا خلاص لا طول خيرتي ولنججا شريرا ولنأون jal'isanii harka tumu takkaa nama achiin bultii ijaaratee of walillee nageenyeen. Kanaaf irraa of eegaati waa lamaan qabaadhaa. Tokko sabrii qabaadhaa. Lammaffaa rabbii galata galchaa. Tokkoffaa irratti sabrii qabaadhaa obsa qabaadhaa. Lammaffaa irratti
غلط ربي قلتشا ربي غلط قلتشا الحمد لله جدا إيه وياتكم سينا ويتي جرا برا كيسا شامين برو را دغه مال جدني إيه سينا سن كيست غربا ويتي تون تلوي فوده جدن إيه انت لوي فودت انت اللي نفوده ان بري دومي ابو وان سما بوتي فكا سما يبوتي فكات جدن سما مال بوتي متي غايا دبيتي جدن akka ajaa'ibaa kana jedhan abbo gurbaan ishii fuudhan mootu gurraachumatu akka malee jedhan baay'ee bareedumallee hin qabu jedhanii ni dhagahee gaaf kaanii lamma ra'athu sabarat alayhi yoo argiteetiin jette hin obsite waxtasabat ala allah rabbiin irra herregatteet namuma jireenyi isaa waliin jiraatuun hammaatu kana laalchi isaa hammaatu kana sabbarteet rabbi tun akka addare jetteet waliin jiraatte gaaf kaanii hamma turaniiti maal jetteen beektaa guyyaa tokko yaa abbaa warraa kiyya abbaa warraa jetteen bar anaafatiin kun warruma jannataatii jetteen anaafatiin kun warruma jannataatii jetteen inni illee yoo kiyya alhamdulillah jedha galata rabbii galchaa maaliif jennaan jaartii bareedduu akkana jirtu argadheet rabbuma na badhaase jedheet alhamdulillah jedha isiin ammoo fitnaa kanarratti hin sabbarte kan waliin jiraachuun namatti ulfaatu kan haalli isaa tarii namatti ulfaatu yoo ta'e islaamummaan qofti sarraa nama gammachiisu bakka obsitee dadhabdee jennaan maal jette anaafati illee warra jannataati jennaan akkamitti anaafati warra jannataa ta'uu keenya agartee jedheen anaafati akkamitti warra jannataati argitee jennaan maarree ati ana akkana jirtu nama qaalii kana argattee kan bareedumas qabdu kan bifas qabdu irra faartan ijoolle yaa salaam ijoollee jechuun namni gurguddaallee as keessa jiraate uumamullee as keessa jiraatu ijoollee masiniin jenna akkasumas sabbara amiin jedha rafina nama qaalii kana argatteet ana akkana bareeddu tana na argattee alhamdulillah jettee galata rabbii galchite anammootu si akkana jiru haalli isaa hammaatu kana rabbi nama koree sabbare warri sabbaree fuudhi shakkarillee warra jannataati jetteen inni si argachuudhaan alhamdulillah jedhe isiin ammoo isa mukoramuudhaan sabbarte namni sabbarellee warra jannataati beekamaadha haqqa sabrii sabbarraan warri shakkarillee akkasuma kanaaf obsaaf galata rabbii galchaa sodaa rabbii qabaadhaa waan sadiin kan addaan hin baasinaa isiniin jedha kanaaf inshaallah rabbiin yaadaa muraada keessan haa gooto deeqaa muraasa inshaallah nu hunda milkiiteen oola gala rabbii haa taasisu waan rakkanne rakkoodhaa rabbiin haa baasu waan keessi keenna yaadu rabbi nuuf haa kennu khayrii nuti hamille takka rabbi nu dhabsiisini bakka nu hin geenna jenne yaadne takka illee rabbi nu hakkisin idini rabbiitiin hedduu namatti imala fasiraa bakka deemuuf hin geenne alaa egalee hedduun nama wallaahi imala irra jirra imala keenya imala bakka gahu rabbi nuuf haa taasisu warra rakkoo garagaraa isaan mudatee waan garagaraatiin sakaalamee waan garagaraatiin saaxilameetiin jedhe rakkoo ati ofirraa qabdu waan si sakaale kulli isaa furtuu isaa rabbi har'a si haa taasisu idni rabbiitiin waan ati rakkatte kan eenyutti himadhee furmaata argadha jettu kan eenyutti himadhee eenyu furmaata naa godha jechuu dadhabdee rabbiin har'a furmaata siif haa taasisu wallaahi har'a rabbiin si haa furu kan maadaamiidhaan rakkatte kan jireenya maatiitiin rakkatte kan ilma dhabdee rakkatte kan ilma osoo qabdu waliin rakkatte ka bultiin sii mijatuu diddee rakkatte ka bultii ijaarattee bultiin tartiiba dhabde kan ammootu ijaarachuudhaaf yaalii gootee carraa ijaarachuu argachuudha dadhabdee hamma har'aatitti yaalii irra jirtu har'a rabbi si haa murteessu dini rabbiitiin waan khayrii qabu murtii keenya xumuraa rabbiin har'a nu haa taasisu waan isin dalaydan khayrii isin hojjettan hunduma rabbiin isin irraa haa jaallatu yoo xiqqaate nama 200 ol yookaan nama 300 ol bakkana jirtan in hunda keessan nam tokko addaan hin baasin hattaa ka amantaa biraa keessa jirullee rabbiin kara islaamummaatti haa yaamuu hin danda'a
يا دام مرادك يا ربي هاقوتو. نمام عليكم السلام ورحمة الله. نما دنيا اللي أفراد اللي نلقاه ربي نسن هاتاسسو نكون ربي هاتاسسو جريوتي أن تلشي نما موقف النساء آخرت فردوس قبة ربي هاتاسسو يا دام مرادك يا ربي هاقوتو. والله وريكم انتي ورسالتن سقالي قبلن سقالي لقاهن جرو كم بري فما والله تكلي كمالي ركض ارتي في رب مبي كجي ارتي في رب حباس إذن ربي تنوانا تركت نوتي المنامات ضعيف إر لا فانمات نوت والله وتكلي هكاهن قم ربي وهركا قبو إسا أنقون كمو إتديلا هنباني إسا هونت كمو فرمات إسا براح نمني إسا كايون كمو إسا برات يؤمن لي تنجل نم هركا هندي قمني ربي أبا كايون ما قل من نما قهو دندو كان كليسا فرق كينالي برون كينالي هركا ساجرتو سكرني وان سميوتا تينتي مداتي ربي سيها يا بإذن ربيتي وانا تمدوفتي على مدى الأبدي وانا تمدوفتي بايتي مدى ربين هفانتنا فرمات ربي سيها قولوا مرة ربي قامل كيس خير دنيا آخر ربي ولدت نمحاقب إن شاء الله يا دام مرادك إن ربي نمحاقوتو كان قرآن سيدي ربي سيها لافسو كوانتي حاسم قرأتي سيقال وذكر كان كي خيري دام ربي سيها بانو كان قلبين خيري كيس قسيتا ودد خيري كيس ربي لغتي قد هدابو بس كيس ربي قد سيها هدابو. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أستاذين جل جرتن كرقباء البحر أنتم رد إجراء إن شاء الله. إلى أمسكوا قرارات شراتاتني والله في الدنيا جئنا لو سقمت دعوتي وكان موتو قرأ قرآن ربي أقبلين تاينا وأنا ربي قرأ خيري فجدا حمتور رافقادا مركزا كمني الرات هي نمني كذا مركزا كمني قرآن قرأ ولا بسوس كنتا جو مركز تقرأون أرجتين يوجراته ثم أنه قرين فولو قلتني قرين عادي قلتني إن شاء الله ندوك ديمتني كمركز قبضنا مو مركز كيسان قبضنا جبي فتا ولي قد فينا ولي قد نقول فينا كايو كيسان فرقان ديكنا يوشيني كيسان اللي لاقات جبي فتا جبا في جبي فتاة أورومون ولي قد هم ببحنا والجبيسة والجمسة والقرصة akka seenaan isin dubbatu ta'aati nama mootu seenaan boru isa dubbata wallahi yoo ati bira dhaabbattee sheeka kee jabeessite haasawa namaatiif gurra kennuu dhabdee kaayyoo kan kee bichatti jabaateetiin jette rabbiin boru si milkeessa atis nama boruuf seenaa gaarii qabu taatee argamta. Seenaa gaarii sirraa dubbatama gaafa ati duniyaa jirtu miti gaafa ati akhiraa deemtellee seenaa gaarii sirraa dubbatama. Kanaaf ati har'aan tana yoo seenaa galmeessite yoo waan seenaa dubbattees waan seenaa hojjetteet hin jette rabbiin illee jamaa gurguddaa isa biraa keessatti rabbiin si dubbata yookaan immootu hedduu namaatti jiru duniyaa kana gubbaa jiraatee faayidaa malee jiraatee dabre. Kanaaf namni markata qur'aanaa qabdan qur'aana keessan jabeeffadhaa qaraa bakka jirtan saniin socho'inaa man taphata nabatedha namni bakka takka dhaabateetiin jedhe hin biqilaa jedhan hin fiiginaa olii gadi. Eeshi xumuree jira Huzaifa olii gadi hin fiiginaa olii gadi hin gulfinaa kaayyoo qabaadhaa kaayyoo keessan cimsadhaa isin jedhaa namni warra booda itti kennullee namni tas taatanii markata hin qabne الطريق مفتوح قرين أتينا قافدا قرين فولو جبي ساتي كديرا كان ميوتا سنين جدا أما كذا قبل جبي فدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزيفا مايكي بنات وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبكاكية أي بارك الله فيكم. رب سن الرجال أستاذة قالت وما سنين جنة هذا مرادك يا رب سني أقوتو bakka kana namni dhufu namni markaza dhabe jira natti hin fakkaatu. Anarraa kaasee markaza barnootaa namni dhabe jira natti hin fakkaatu.
namni bakka kana dhufu namni kamiyyuu markata himoo tokkoon markata taa'ee himoo tokkoon dhufa. Bakki kun sagantaan amma sa'aatii kanaati laa. Sa'aatii kanatti cufama. Sa'aatii 11:00tti cufama jechuudha. Akka Itoophiyaa sa'aatii 4tti cufama. Mataa irratti jechuudha. Daqiiqaa 15 darbee amma. Akkasii namni bakka kana dhufu namni markasaa hin qabu. Jira natti hin fakkaatu. Akkasii inshaallah. Warri hin qabnes baradhaamaaf mushkila. Akkasii isiniin jedha. Ustaaza kiyya sa'aatiitu darbe kanaafan sa'aatii qoxxoree dhiifama inshaallah. Akkasii hundumti keessanii warri ganamaa kaastanii ajjirtan hundumti keessanii yoo umurii rabbi sinaa dheeressu galmaan rabbi nu haa ga'u warra khayrii irratti wal ajajee waliin milkaa'u rabbi nu haa taasisu milkaa'u umurii dheeradhaa warra waliin baratee waliin galma ga'u rabbi nu haa taasisu. Nu hundayyuu wallaahi barattoota qaqqaxalee barattoota baratee qabachuu danda'u kan sammuu doomaa miti ilaala. Kan waan ustaaziin jedhe tokko jalan tarre kan akkasii rabbi nu haa taasisu. Jajjabaadhaa barannu inshaallah jajjabaannee haa barannu haa jajjabaannu. Illallaafatinaa hin muginaa irribaa ka'a dammaqa way yoo biyya ormaatti hin dammaqne yoom dammaqu gaafa galtan dammaquufi eege jechuudha mashguula taatanii gaafa gale namni jiru mashguula gaafa sana dammaqu moo yoo amma hin dammaqne fadiila ol baatee jirti yaa maayii qabadhu akkana malilaa. Akkasii kanaafuu inshaallah rabbi umrii keessan haa dheeressu yaada muraada keessan rabbi isin haa guutu waliin rabbi nu haa milkeessu isiniin jedha gaa buleeyyan qaqqaalee kanaafuu jajjabaadhaa barnoota keessan irratti barnoota sirraa darbullee sirriitti hordofaati inshaallah walumaanii jajjabaannee haa barannu wallaahi dalagaa baay'ee tokko akka malee mashguula nu godhaa jira rabbi nuuf haa laaffisu hunda keenya rabbi nuuf haa laaffisu waan barnoota kana hordofuurraa nu dhowwaa jiru kana rabbi nuuf haa laaffisu. Amrii jabaate hunda rabbi nuuf haa laaffisu inshaallah niyyaa keenya rabbi nu haa guutu milkaa'aa isiniin jedha wallaahi. Ayyee Kariima quraana meeme inshaallah quraana nu qara'ime. Era nuun bultuu maalitu mataa keerra taa'ima kee dhaggeeffachuun jaalladha. Laa jechuun mataa keenya irra hin taa'inii gadi bu'ii qara'imaa fi mushkila. Hadha mana Qara'ee ani beeka yoo hunda qara'e jettaa. ayyeette hoo inshaallah. Sirma waliin qara'e baaga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا
انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. Enggak, ini Rabba show. بارك الله فيك جزاك الله خيرا رب سره جالته مي مريد يا جنة رب مريسي